Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa tokko makiinaa tokko kan abbaa fi ilmi isaa irra jiran poolisni karatti dhaabe. Achumaan osoo ilmi isaa argaa jiru abbaan poolisaaf maallaqa kennee karaa bira dabre. Ilmi abbaa isaa akka malee laalee ajaa'ibe maali akka kun jedhee. Abbaan mana barnootaatiin gahee gisee maallaqa gisee iriftii bahan ijoolleen waliin bibbitatu kanneef maallaqa san fudhatee mucaan mana barnootaa seenuuf kute. Mucaa kana wajjin mana barnootaa barataa tokko kan harka qalleeyyii ta'e isaa wajjin barata. Mana barnootaa waan guyyarraa qulqulleessaniif jecha barattoonni maxalagaa qabatanii mana barnootaa qulqulleessu. Barattoota mana barnootaa qulqulleessaa jiru kana barataa tokkotu isaan bira dhaabbatee ajajaa jira. Barataan isaan keessaa alaqaa ta'ee hojjechiisaa jiru san itti dhufee maaliif keessa ka'ii barattoota wajjin lafa qulqulleessi jedheen. Barataan ilmoo tujjaaraa san dhufee jedheen ani jechisa ani hin qulqulleessu jechuudhaaf maallaqa iriftiidhaaf kennameef san cinaa tokko suuta caljee keessaa ol baasee kenneef. Achumaan jedheen hayyee galatoomii taa'ifirraa hin hojjetinii jedhee kan ijoollee keessaa daleessisaa jiru san barattoota keessaa daleessisaa jiru san galatoomii jedhee biraa deeme. Achi booda ammas gisee ijoolleen bireedii seentee waa barattu barattoota keessa ijoollee harka qalleeyyii waan takka hin qabne jira. Daftara jedhamaa fi qalama caccabaadhaan barachaa jirti. Inni ammoo aayipaadii fi bilbila akka laaptooppii gurguddaa qabatee achi keessatti geemii waan adda addaa taphata. Yeroo iriftiidhaaf ba'an barataan miskiinaa kuni waan kitaabota adda addaa kan haasawaa fi wantoota adda addaatirraa barreeffaman dubbisa. Kan ammoo tujjaaraa kuni wantoota bashannanaa kanneen akka siraansiroo ijoolleen itti taphattu siree wanti adda addaa bilbila aayipaadii waan akkanaa kana lallaalee ittiin bashannana. Ammas gisee iriftii ba'an barataan miskiinaa kuni waan xiqqashoo haalaan rakasaa nyaata. Kan barataan tujjaaraa kun waan barbaade hunda bitatee nyaachaa dhugaa sharaaba adda addaa biratti haamilchiisu. Barataan tujjaaraa kun ammas barnoota gisee seenan mana barnootaa keessatti hoodhonaaf barreessi jechuudhaan barataa biraatti kannee maallaqa kennuudhaaniif barreessifata. Ammas barataa hedduu kibrii qabudha. Wantoota ijoollee barattoonni isarra miskiina ta'an itti taphatan hunda harkaa daddarbee dhiitichaadhaan faa duraa dhawaa hedduu kibrii qaba. Akkasuma waliin barattoota biraatiif maallaqa kennee barataa miskiinaa kana tumsiisee achi booda kunoo shamisii isaatii fi hunda dhiigaan irraa balleessanii xureessan. Achumaan barataan miskiinaa kun firraa dhiqee biraa ka'a. Akkasuma waliin akka carraa ta'ee guyyaa tokko saayikilaan wal dorgoman barataan hiyyeessaa sanii fi barataan tujjaaraa san. Dorgommii san irratti barataan tujjaaraa san injifate. Barataan warra miskiinaa waan saayikila dulloomaa dadhabaa ta'een deemuuf injifatame. Kufee saayikilli kufeeni caccabe. Guyyaalee waa xiqqoo booda yeroon qayyaramtee barataan tujjaaraa san miskiinawee osoo deemaa jiruu maallaqni keessaa qabu harkaa bu'e. Maallaqa san duuba barataan duraan inni itti taphachuu ture san argee fuudhee isaa bakka wayii ciisee beelaawee dadhabee ciisu jiru barataan miskiinaa san fuudhee itti geesse. Maallaqa nyaataas bitee fi ififis bitatee maallaqas fuudhee geesseef. Achii ol kaasee ta'anii wajji nyaatan. Ijoolleen lameen san hedduu takka wal jaalachuu eegalan.
akkasiitii daawwattoota keenya umrii dantee keessatti ilma namaa tokko hin tuffatin ittiin kibirin daawwannaa tana akka isin gorsa isiniif taatu jedhee isin wajjin qooddachuu barbaade galatoomaa. Kan gorsa kana isiniif turjume ana Mahammad Gursum. YouTube'n kunis Mahammee Gursum jedha. Share godhaa, like godhaa. Achumaan daawwannaa gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Galatoma, 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 Galatoma. Kadesa dagundu kadanga gae dabane demna harta sento dadabata nu tae teso ulfina sabaf maluf quluf irara nurra ifanu basu fijacha kantata narsa nurra wayo ifanu basu fijacha kantata narsa nurra sinin noksonae tole kapson kenna sintu waregame kanu margun kenya sinin nuf mikae tole kapson kenya sintu lukun darbe ala galun kenya galatoma 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 galatoma. Buya rachae ifachilafatu nunya terasene ui abidi kutu sintu wareka mepelubo patekesa kufengufu kanugam abatu hakasafal matu kufengufu padenafu kanugam abatu hakasafal matu galatoma 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 galatoma. Emsa jilbet kadesa dagundu kananga gae dabane demna harta sento dadabata nu tae teso ulfina sabaf maluf quluf irara nurra ifanu basu fijacha kantata narsa nurra wayo ifanu basu fijacha kantata narsa nurra sinin noksonae tole kapson kenna sintu waregame kana argun kenya sinin nuf mikae tole kapson kenya sintu lukun darbe ala galun kenya galato